Nageenyi koo kabajaa lafirratti isiniif haa ta'u. Kabajamoo fi jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu jecha waa'ee koopiraayitii wal qabatu diiteelii wajjin ilaalla. Gadi fageenyaan waa'ee koopiraayitii maal inni akkamitti nutti dhufuu danda'a, akkamitti ofirraa ittisna fi taayippiiwwan isaa yookiin immoo koopiraayitii warreen jedhaman warreen akkamiiti kanneen immoo akkamiin sirreessina waan jiru wajjin ilaalla. Sababiin isaa hedduu murteessaa fi waan baay'ee barbaachisaadha. Namni yuutuubara ta'u tokko yookiin yuutuubari tokko seerota yuutuubiin qabu hundumaa tokkoon isaa beekuu danda'uu qaba. Seeronni yuutuubii keessa jiran baay'eedha. Sana keessaa kan yuutuubiin ittiin nu adabu kan akka koopiraayitii himtuu koopiraayitii kileemii fi koopiraayitii istiraayikii kan jedhamutu jira. Akkasumas koominiti gaayidlaayinii waan jedhamutu jira. Akkasumas koominiti gaayidlaayinii warniingii akkasumas koominiti gaayidlaayinii istiraayikii waan jedhamu wanti akkanaatu jira jechuudha. Kanneen tokkoon isaan isiniif ibsa. Kanaaf hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa. Gaaffii qabdanii yaada keessan immoo koomintii irratti barreessaa. Laayikii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kallattumaa gara viidiyootti waliin dabarra. Jalqaba irratti kan nuti wajjin ilaallu koopiraayitiidha. Koopiraayitii jechuun yoo namni viidiyoo maxxanfatu tokko yookiin immoo yuutuubii irratti yuutuubarii tokko gaafa viidiyoo maxxanfatu yookiin yuutuubarii tokko viidiyoo gaafa hojjetu viidiyoo isaa inni yuutuubii irratti maxxanseef kan kennamuu fi ID mataa isaa danda'e qaba. ID jechuun abbummaa isaati kan abbaa sanaa ta'uusaa kan agarsiisu ID mataa isaa tokkoon isaatii kennaaf yuutuubiin jechuudha. Sanarra dhaabateeti namni tokko gaafa nama jalaa yookiin immoo yuutuubarii tokko yuutuubara biraa jalaa viidiyoo isaa fudhatee gaafanni yookiin yuutuubii irraa buusee gaafanni yuutuubitti deebisee maxxanfatu namni maxxanfatu abbaan qabiyyee viidiyoo sanaa yookiin aadiyoo sanaa argee yoo himate yuutuubiin nama sanatti kallattiidhumaan koppii itti ergaa jechuudha yookiin koopiraayitii istiraayikii yookiin immoo koopiraayitii kileemii itti ergaa jechuudha. Kana garaagarummaa koopiraayitii kileemii fi koopiraayitii istiraayikii sirriitti waliin ilaalla. Jalqaba irratti koopiraayitii istiraayikii wajjin ilaalla. Istiraayikiin bakka gurguddaa lamatti qoodama. Inni jalqabaa koopiraayitii istiraayikii yoo ta'u, inni lammaffaan immoo koominiti gaayidlaayinii istiraayikii waan jedhamutu jira. Koopiraayitii istiraayikiin namni viidiyoo nama biraa fuudhee maxxanfate namni sun abbaan qabeenyaa viidiyoo sanaa argatee yuutuubii beeksisuudhaan yoo sirriitti kan nama sanaa ta'uun isaa mirkanaa'e yuutuubiin kallattumaan nama sanatti koopiraayitii istiraayikii itti erga. Koopiraayitii istiraayikii gaafa itti ergee viidiyoo sana guutummaatti koopiraayitii itti erguudhaan jalaa balleessa yookiin immoo rimuufii godhaa ni buusa yuutuubii irraa. Kanaaf sanaan booda namni sun koopiraayitiin istiraayikiin itti ergamee jira jechuudha tokko. Koopiraayitiin bakka sadarkaa sadii nuuf laata jechuudha yookiin carraa sadii qaba. Yuutuubarii tokko sadarkaa sadii qaba. Sadarkaa sadii jechuun istiraayikiin tokko yookiin immoo koopiraayitii istiraayikiin tokko guyyoota 90 gidduutti kan inni diileetii yookiin immoo ekspaardi kan inni ta'u kan inni haqamu. Akka tasaa ta'ee yuutuubara tokkotti guyyoota 90 gidduutti si'a sadii irra deddeebi'an si'a sadii istiraayikiin itti ergame taanaan yookiin koopiraayitii istiraayikiin itti ergame taanaan yuutuubiin nama sanaa guutumaan guututti ni cufama jechuudha yookiin ni haqama yookiin ni cufama yuutuubiin ni cufa jechuudha guutumaan guututti. Isa kanaaf sirriitti of eeggannoo gochuu qabna. Maaltu koopiraayitii nutti fida waan jedhus isiniifan himaa hanga dhumaatti na caqasuu hin dagatinaa. Maaliif maaltu koopiraayitii nutti fiduu danda'a? Kamitti sirreessuu qabna? Viidiyoo namaa fayyadamuu hin qabnu moo fayyadamuu qabna waan jedhu sirriittan isiniif ibsaa jechuudha. Asumaanii koopiraayitii kileemii kan nuti jennu immoo koopiraayitii kileemiin saawundii yookiin viidiyoo nama tokkoo fudhannee namni sun viidiyoon kun kan kootaa jedhee yoo inni iyyate yuutuubiin akka inni koopiraayitii kileemii ta'e nu beeksisa. Garuu akka koopiraayitii istiraayikii dhiibbaa guddaa kan qabu miti. Koopiraayitii istiraayikiin dhiibbaa guddaa qaba. Yuutuubii keenya cufsiisuu danda'a. Isa sadii deddeebi'ee yoo nutti dhufe taate. Koopiraayitii kileemiin garuu viidiyoo sanarraa maallaqa hojjechuu hin dandeenyu malee waan biraa dhiibbaa chaanaalii keenyarraa ga'uu takkaallee hin qabu jechuudha. Kanaaf isa kanaafis of eeggannoo gochuu danda'uu qabna. Inni biraan immoo koominiti gaayidlaayinii istiraayikii waan jedhamudha. Koominiti gaayidlaayinii istiraayikiin yuutuubiin seera mataa isaa danda'e qaba. Seera koominiti isaatiif yookiin immoo hordoftoota isaatiif hawaasa isaatiif seera kaa'e qaba. Seera mataa isaa danda'e qaba. Seera sana yookiin immoo poolisii inni kaa'e sana darbee namni gaafa deeme yuutuubiin koominiti gaayidlaayinii namatti erga. Koominiti gaayidlaayiniin akkuma koopiraayitii istiraayikii koominiti gaayidlaayiniis rakkoo guddaa qaba jechuudha. Keessumaa akkuma kanaanis si'a sadii irra deddeebi'ee guyyoota 90 gidduutti nutti dhufa taanaan inni illee chaanaalii keenya cufsiisuu guutumaan guutuutti rumuu fi akka inni godhu nu jalaa taasisa jechuudha. Kanaaf isa kanaafis of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Innis kan nutti dhufuu danda'u inni immoo viidiyoo nama biraa fayyadamnee osoo hin ta'in
seerota yuutuubiin kaa'e cabsinee gaafa nuti deemnu fakkeenyaaf viidiyoo hin barbaachisne jibbiinsa namoota gidduutti akkasumas waa'ee ajjechaa lubbuu nama balleessuu wal qabatu wantoota barbaachisaa hin taane viidiyoowwan qullaa agarsiisan wantoota akka sanaa wantoota saalqunnamtii wal qabatan kana ni agarsiisna taanaan yuutuubiin community guideline nutti erga. Seera community seera hawaasummaa cabsiteedheeti warningii si'a sadii nutti ergaa jechuudha yeroo jalqabaatiif. Warningii nutti ergeen booda nuti hin sirrannu taanaan ammallee irra deebisee community guideline strike nutti ergaa jechuudha. Innis guyyoota 90 gidduutti yookiin ji'a 3 gidduutti waan baduuf hanga ji'a 3tti namni community guideline strike ofirraa qabu sun gonkumaa moonii ta'uu hin danda'u. Nama moonii hin taane yoo ta'aate jechuudha. Isa kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechuudha. Guyyoota 90f nu tursiisa jechuudha. Kanaaf namni kamillee xiyyeeffannoodhaan viidiyoo hojjetu kontentii ofii isaatii taasisee yookiin ofii isaatii itti dafqee hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Kan yuutuubiin barbaadus waan akka kanaati. Waan atamee, waan nama biraa jalaa fudhatame, waan namni biraa maxxansetti fayyadamnee akka nuti galii argannu, akka nuti guddachuu barbaadnu hin barbaadu jechuudha yuutuubiin. Kontentiin gosoota kamtu akka jiru yeroo biraa viidiyoo isaa isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Kontentiiwwan kan akkamiitu jira. Yuutuubiin immoo kan hin jaalanne, kan balaleeffata waan jedhu viidiyoodhaan akka gaariitti isiniif hojjedha yeroo biraa. Hammaaf garuu koppiraayitii warreen kanaa fi akkasumas community guideline kanneen akkanaati jechuudha. Dhuma kanarratti wanti isiniif qooduu barbaadu wantoota community guideline nutti fidan maal waan jedhuun waan muraasa isiniif qooda. Wantoonni community guideline nutti fidanii inni jalqabaa koomentii jalatti irra deddeebiidhaan jecha wal fakkaataadhaan barreessu. Koomentii viidiyoo namaa jala seennee koomentii gaafa barreessinu irra deddeebiidhaan jecha tokkicha irra deddeebiin barreessuun community guideline nutti fida. Yoo waan biraa fiduu baate illee community guideline warningii nutti fida yeroo jalqabaateef. Irra deddeebiin ammasitti godhataanaan strike community guideline strike nutti erguudhaan akka nuti gonkumaa koomentii barreessuu hin dandeenye nu taasisa jechuudha. Isa kanaaf viidiyoo nama jala gaafa seennu irra deddeebiidhaan koomentii barreessuun nurra hin jiraatu. Koomentii tokko qofa yaada sirrii ibsine yaada positiiva ta'e barreessitu nurra jiraata jechuudha. Inni kun nama koomentiin barreeffame sana osoo hin taane nama koomentii barreesse irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Inni biraanii ammas koomentii jalatti jechoota sub to sub jedhaman yookiin immoo subscribe na godhaa subscribe isin godhaa waan jedhaman sub to sub waan jedhamu kana achi jalatti gonkumaa barreessuun nurra hin jiraatu. Wantoota akkanaa ni balaleeffata jechuudha yuutuubiin ni balaleeffata. Akka kana gochuun nurra hin jiraatu jechuudha. Sub to sub waan jedhamu kana subscribe na godhaa jechuurraa of eeggachuu danda'u qabna jechuudha. Sana goone taanaan warningii nutti ergaa jechuudha. Inni biraanii inni sadaffaan yuutuubii yookiin viidiyoo gaafa maxxansinu tembineelii isaarraa akkasumas taagii irratti jechoota hin barbaachisne fayyadamuun nurra hin jiraatu. Jechoota seerota yuutuubii cabsan jecha fayyadamnuuf of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Tembineelii irratti suuraa fayyadamnu yookiin immoo jecha fayyadamnuuf of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Suura hin barbaachisne, suura qullaa namaa mul'isan, suurota naaf haa ilaalamu jennee suura akka sanaa wantoota hin barbaachisne fayyadamne taanaan sun kompiliitilii chaanaaliin keenya akka inni nu jalaa miidhamaa deemu taasisa jechuudha. Akka nu jalaa dhokataa deemu taasisa. Kanaaf sirriitti isa kanaaf of eeggannoo gochuu qabna. Wantoota kanneen akkanaa ni balaaleffata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yuutuubii irratti yookiin yuutuubarii tokko wanti inni gochuu qabu seerota yuutuubii warreen ifa jiran kana kanneen akka koppiraayitii warreen nutti fidan. Koppiraayitii kan nutti fidu viidiyoo namaa fayyadamu. Yoo fayyadamne immoo humnaa ol viidiyoo namaa gaafa fayyadamnu. Fakkeenyaaf namoonni reaakshinii garaagaraa hojjetan sekondii muraasaaf viidiyoo nama sanaa fayyadamanii sa'aatii dheeraadhaaf viidiyoo ofii keenyaa fayyadamuutu nurra jiraata. yuutuubiin akka sana barbaada. Konteent kireetar akka nuti taanu barbaada jechuudha. Kana jechuun yeroo ta'eef waan ta'eef muraasaaf daqiiqaa muraasaaf sekondii muraasaaf yoo xiqqaate sekondii 9 gadi sekondii 5-6 waan hin caalleef viidiyoo nama erga fayyadamneen booda viidiyoo ofii keenyaa sa'aatii dheeraaf yookiin immoo daqiiqaa dheeraadhaaf gaafa nuti fayyadamnu hin jaalata jechuudha yuutuubiin. Garuu guutumaan guututti viidiyoo nama biraa fuunee yoo maxxanfanna taate yookiin immoo ni feena yuutuubii irratti yoo taate yuutuubiin ofuma isaatii dikteetti godhee nu adabaa jechuudha. Kanaaf isa kanarraa of eeggannoo guddaa gochuutu nurra jiraata. Akkanatti ofii keenya kireetarii ofii keenya yookiin immoo kalaqa ofii keenya haa toluu baatu akka barbaade haa ta'u gara chaanaalii keenyatti maxxanfachuutu nurra jiraata jechuudha. Inni kun akka nuti wal jalaan guddataa deemnu taasisa. Sanan taane taanaan waan namaa fuunee guna taanaan guyyaa tokko qabamuu fi akkasumas itti dadhabne harka duwwaa keenya galuu waan hin dhabnee fi kontentii ofii keenyaa haa fayyadamnuun isiniin jedha. Kanarratti gaaffii biraa qabaattan koomentii irratti na beeksisaa. Akkasumas rakkinoota garaagaraa kanaan kan wal qabatu namoonni qabdan fi yeroo biraa immoo
viidiyoo akkamitti yoo koopiraayitiin nutti dhufe ofirraa akkamitti akka haqnu yookiin immoo aappil akkamitti akka guun akkamitti akka iyyannuun viidiyoo isaa isinii qabadhee dhufa. Ammaaf viidiyoo kana laayikii fi walii keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa turaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra. Nagaatti.